Anaaf seenaan seenaa caalu seenaa gootummaa Maammoo Mazammirii. Seenaan seenaa caalu seenaa gootummaa Baaroo Tumsaati. Anaaf ka Oromoo fi dhaloota koo fi seenaan seenaa caalu anaaf seenaa Battee Urgeessaati. Seenaa Caaluu Hundeessaati. Seenaan seenaa caalu anaaf seenaa Hiriyaa kooti seenaa Maammoo Baqqalaati. Akkan akkas jedhu kan na godhu galmee sanatti hin cufne. Warra galmee sana cufuuf galmeen sun galma haa ga'u jedhamee warra dhiigaan seenaa isaanii barreessanii darbanidha. Yoo nani galmeen sun cufame jedhee yookaan sobee yookaan akka tokkotti galmeen sun cufameera jedhe isaantu na gaafata. Isaantu na himata. Dhala kun na abaara. Dhala keessi abaara. Dhala isaanii nu abaara. Kanaafidha galmeen qabsoo bilisummaa Oromoo cufachuu kan danda'u mirga hiree murteeffannaa uummata Oromooni. Haga kanan taanetti galmeen sun hin cufamu, boqonnaan qabsoo hin dhaabbatu, jijjiiramuu danda'a, qoraan qabsoo dabalachuu danda'a, bakka narra jiru taa'ee haasa'uu dhiisuu danda'a, bakka narra haasa'u kan kaleessa ture Gadaa Gammadaadha. Boor immoo Gadaa Gammadaa biraan dhufa. Angaruu dirqama koon baataa jira. Dirqama koo haalan argadhe keessatti. Dirqama isaa jaalli koo haala argate keessatti kan baatudha malee galmee cufuuf utuu hin taane